Okay, jirra jirtu qaqqaalii sabboonota ilmaan Oromoo baga jiraattan baga guyyaa har'aa geessanii akkasuma kaafillee nagahan Rabbiin itti nu haa geessu warra hanqatu son taane warra itti gahee waan dhufus akkuma kana dhaagarru kan borullee argu nu haa godhu isiniin jedha. Jendaan kiyya kan guyyaa har'aa waa lama tokko hidhamtoota siyaasaa irratti maaltu deemaara sheer godhaa namoonni sheer gochuu hin dagatina. Lammaffaa filannoo fi irreecha kanarraa waan dubbatamuu qabu maali qophii Oromoon kanarraa qophii akkamii qaba maal qophaa'u nu barbaachisa waan jedhurraa dubbachuu barbaada. Hidhamtoota siyaasaa yeroo baay'ee Oromoo biyya Itoophiyaa kana keessatti maqaan shororkeessummaa jedhamu kuni akka uffataatti sii kennama. Oromoodhaaf qofa saba Oromoo ta'e qofaaf nama dhugaa Oromoo dubbatu yeroo baay'ee shororkeessummaa Oromoodhaaf qofaa kennama. Asiin dura sirnoota dabran keessatti mootummoota dabran hunda isaa keessattuu shororkeessummaan ka Oromoon itti dhumante, ka Oromoon itti fannifamte, ka Oromoon itti ajjeefamte, ka Oromoon biyyaa itti baate, ka Oromoon itti duuteedha. Waan hadha sirni galtuu mootummaan nafxanyaa kun nuu kennee miti shororkeessummaan. Jawaarii fi Baqqalaa Hamzaa Boronaa fi hidhamtoota siyaasaa qofaa miti. Shororkeessummaan Oromoo guutuu nama Oromoo ta'e hundaa shororkeessaa jedhan. Nama an Oromoo jedhe, nama Oromiyaan biyya kiyya jedhe, nama mirgi kiyya maa sarbama jedhe, haqqi saba kiyyaa maa dhokata jedhe shororkeessummatu irra kaahama. Waan hadhaa qofaa miti. Gabroonfataan biyya gale, ka biyyaa baqate, mootummoota handhaa qabeesson ta'an seenaa dhage irraa hangadhaatti ka Oromoon qaqqaaliin beektonni lubbuun qaalii itti dhabamte shororkeessummaadhaan waan haqa saba isaanii waan haqa biyyummaa isaanii mirga saba isaanii dubbataniif shororkeessummaan kennameef. Kanaaf mootummaan kun maaliif shororkeessummaadhaan ummata qabsaa'ota hangaa'ota hayyu duree ummata Oromoo ija ummata Oromoo shororkeessummaa kana kenneefi ta'ee gaafii nutti ta'uun qabu. Deebiin waan jarri saba isaaniitiif haqa isaanii waan biyya isaanii diinaa kennuu didaniif. Deebii shororkeessummaan nu kennameef dhiigni keenya biyyi keenya Oromummaan warra qaan osoo hin taane dhiigaani Oromiyaan biyya keenya sabni keenya hidhaa fi dhiittaan ajjechaa saamamti irraa haa dhaabatu waan jedhameef malee waan nama ta'aniif miti waan Oromoo ta'aniif osoo saba biraa osoo warra ta'anii warra gisee baay'ee argaa jirtan akka biyya kanaatti akka Itoophiyaatti jechaadha. Namni haqa dalagu shororkeessaadha. Namni haqa dalagu qabsaayaa beekaa nama biyyaaf yaadu. Keessattuu sirna bilchiginnaa kana keessatti sirna wallaallotaa kana keessatti warra wallaalaa kana keessatti namni beekaa nama haqa namaa dhiiga ilmaan Oromoo lubbuu ilmaan Oromoo fi qabeenya ilmaan Oromoo lafa ilmaan Oromoo gurguretu qabsaa'aadha malee namni dhiiga ilmaan Oromoo biyya Oromoo dabarseen kennu jedhe shororkeessaadha. Shororkeessummaan asiin dura Ahmadiin Jabaliif Baqqalaa Garbaa Maraaraa Guddinaa kanniiniif kennamaa ture. Shororkeessummaa Daa'ud Ibsaafaati biyya ittiin bahanidha. Jawaar hadhaa miti. Wayyaaneen Tigiree kennee fi shororkeessoo ta'u itti amanee shororkeessaa ta'uu isaa shororkeessee jara biyya galcheera. Akkasuma mootummaa gabroonfataa kanallee lubbuu itti fideera. Lubbuun itti dhufnaan maqaa shororkeessummaa maqaa biraa baasuu hin danda'u. Maqaa biraa uumuu hin danda'u. Wanti biraa wanti inni kennuuf hin jiru erga kanaati. Erga shororkeessummaa kanaa ta'e ala Oromoodhaaf maqaan gizee kamuu kennamu mootummaa kam keessattuu kennamuuf shororkeessummaadha. Kana ilmaan Oromoo lafa jirtutti akka Oromummaa keetiitti ufin maxxansuu qabda. Waan Oromoo taateef waan biyya kee falmatteef waan haqa kee falmatteef shororkeessummaan sii kennama. Kana eenyuyyuu jibbuun qabu. Eenyuyyuu diduun qabu. Shororkeessummaa yoo sii kenname akka uffata keetiitti fudhachuu qabda. Waan ati Oromoo taateef waan dhugaa saba keetii dubbatteef shororkeessaa taata. Yoo dhiiga ilmaan Oromootiin mana ijaaratte dhiiga ilmaan Oromootiin baankii mallaqa qabaatte ati shororkeessaa miti. Garuu osoo aqliinsi jirtu osoo namummaan si jirtu dhiiga ilmaan Oromootiin lafa ijaarachuu mana ijaarachuu jaalachuu hin qabdu. Shororkeessummaa fudhachuu qabda malee. Kanaaf hayyoota teennaa maqaa isaanii irraa bareedutu maqaa isaanii kennamuu qabutu isaanii kennamee jechuudha. Itti galateeffannee fudhachuu qabna. Waan guddaa goonnee uf iraarsuu hin qabnu. Maaf kana jedhamanii jenne
uf booji'uu hin qabnu. Karaa tokko qofarra hojjechuu qabna. Shororkeessummaan Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Taaddasaa Birruu, Nadhii Gammadaa, Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo fa'atu ittiin du'e. Akka Baamudiitti shororkeessummaadhaan awwaalamanii jiran. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan namni an Oromoodha, an Oromoo qulqulluu dhiigni kiyya waraqaadhaan bishaan yookiin naan kennamne ittiin dhaladhee jettee amantu shororkeessummaan uffata kee ta'u Oromummaa kee ta'u itti amana. Kanaaf jaraafillee ka kennameef kanaaf jechuu barbaadeeti. Waa'ee shororkeessummaa inumaa itti gammaduu qabna malee saba haqa ofii dubbatu addunyaalleen barteerti. Nuun hin baane mootummaan kun hin finne gabroonfataa jalqabaa hanga xumurri shororkeessummaa mootummaa kanarratti dhaabata. Oromoof shororkeessummaan kennamuuf yoo wal taane yoo walii galle xumurri shororkeessummaan Oromoodhaaf laxafamee gizee hunda chaabbayee kennamu mootummaa kana bira nu astaruun qabu. Mootummaan dachee irra dabarfatee dhufe Itoophiyaa gabroonfataa dhufe kamiyyuu Oromoodhaaf shororkeessummaa kennee ajjeesuu, biyyaa baqachiisuu, kolaasuu kana kennaa hojjetaa ture. Kanarratti mootummoonni dabran uuma abbootii isaa dhaale kunillee waan biraa haaraan finne. Mootummaan isa dura nu ajjeese, nu hidhe, biyyaa nu baase, nu kolaase kunillee sanuma hojjetaa haaroo wanti fide hin jiru. Nu fannise mootummaa kunillee sanuma nu saamuu fi biyyaa baasuun ittiin bulmaatuma abbootii isaa, ittiin bulmaatuma warroota isa duraa hojjete malee waan haaraa wanni inni fide hin jiru. Kana Oromoon akka gaariitti bareechitee fudhachuu qabdi jedha. Wallaalummaa kiyyaatti akka nama waan tokko hubatu yaadutti jecha. Oromoon kana fudhachuudhaaf qophii ta'uu qabda. Maqaan jirreen addunyaa irratti ni manne. Jarri waan Oromoo ta'aniif dhiigni isaanii Oromoo waan akka isaa maqaadhaan garaadhaan Oromoo son taane jarri dhiigaan Oromoodha. Inni maqaan afaan isaa uffanni isaa Oromoo keessi isaa nafxanyaadha. Ka isa wajjin hojjetullee ka isa deeggarullee warri an Oromoo jedhee maqaa Oromoo gogaa Oromoo uffatu keessi isaa nafxanyaadha. Yoo akkana faaqxee ilaalte keessi isaa dhiigni isaa nafxanyaadha. Mootummaa kanas dabalatee warra hadha sa'aatii kana gubbaarraa hanga jalaatti isa gargaaru kamiyyuu akkana haxxeenaan keessi isaa nafxanyaadha. Dhiigni isaa jecha dhiigni Oromummaa ol hin bahu, qulqulluun sun ol hin bahu. Kanaaf ilmaan Oromoo qaaliin lafa jirtutti falmachuu qabda, falmii cimsuu qabda. Asirratti Oromoo kutaa 11 warri dhiigaan Oromoo qulqulluu taate shororkeessummaa kee itti amanii fudhadhu jechuu barbaadeeti. Kanaaf jecha waan kanarra immoo dirqama ta'uu qaba. Oromoon kutaa 11 qulqulluu taatanii irratti amanuu qabdan. Biyyaa itti baane, lubbuu qaalii itti dhabne, jigna baay'ee itti dhabne, Nadhii Gammadaa shororkeessummaa kana keessatti dhabne. Hacaaluu qaalii dhaloota kiyyaa fi kan kee keessatti jenereeshinii kana keessatti dhabnee jira. Kanaaf waa'ee shororkeessummaa guddaa godhuun qabna. Waan haarawaa wanti dhufe hin jiru. Irraallee dubbachuu hin qabnu. Wama qaleessa mootummaan asiin dura kun biyya galee kun baqate kun qabrii isaatu marga baafte hojjete ilmi isaa abbaanis du'u ilmatu dhaala akkuma jedhan ilmi goobanoota lafaa ol bahee hadhallee warri goobanoonni warri garaan fofoo deemu warri garaan isaanii itti mul'atu dhiiga ilmaan Oromoo bakka bakkatti manaa fi lafaan ijaarataa jiran. Dhiiga ilmaan Oromootiin daldalaa jiran. Kana Oromoon bareechee beekuu qaba jedha. Waa'ee shororkeessummaa lafaan eenyuyyuu ati dhugaa Oromoo bira dhaabattee haqa Oromoo saba Oromoon gurguradhu dhiiga ilmaan Oromoon dhugu haadhaa fi qeerroo fi qarree Oromoo harka itti ol hin kaasu jennaan ati shororkeessaa jalqabaati. Maqaan sii qophaa'e akka uffata nama qorraaf uffatu yookaan atti jijjiiratu maqaan sii qophaa'e ati uffattu shororkeessummaadha. Waa'ee shororkeessummaa hanga naagaletti akka nama mul'atetti mootummaan kufaatii irraa akiraa waan qabatu karaa ittiin agartee ija Oromoo kana hayyoota Oromoo waan godhu waan dhabe wanni irra kaa'u hin jiru. Wanni inni amma booda kennuuf takka hin jiru. Shororkeessaa saba isaaniitiif shororkeessan. Guddaa hanga xiqqaatti hanga si'ii taa'ee dhageeffatuutti shororkeessaa. Oromoo kutaa 11 namni dhiigni kee Oromoo qulqulluu ta'e ati shororkeessaadha. Bareechitee akka uffata kee godhatutti gaggodhachuu qabda.
fudhachuu qabda. Dirqama. Kanaaf shororkeessummaan har'a nuuni miti, dhaloota kennaa miti, abbootii akaakayyuu dabareedhaan nu gahe. Dabaree kennatu amma shororkeessummaa irra jira. Kaleessa wayyaaneen shororkeessa'ee baqqee Maraaraa akkasuma Ahmadiyya ustaazota baay'ee itti dhamanii lubbuu qaalii keessa dhabnee sabni bal'aan ummanni bal'aan jarri shororkeessaa miti abbootii haqaati warra sabaa falmatan jedhanii lubbuu qaalii itti dhabnee fuune. Har'as ummata santu dachee kana jira waan ta'eef shororkeessummaa irraa baafnee warra qabsabaaf qabsaa'e warra lubbuu ofii ummataaf kenne ta'uu addunyaatti agarsiisuuf of qopheessuu qabna. Oromoo kutaa 11 of qopheessuu qabna. Qeerroof qarreen kutaa 11 osoo waliin qoodii osoo Jimmaa Arsii Baalee Gujiin jedhin shororkeessummaa uffata godhannee qulqullummaa kenna addunyaatti akka kalee mudhifne san akka kalee gabroonfataa kana gabroonfataadha lubbuu ilmaan Oromootiin taphataa jiru kana isaayyuu gaarii namaa teessoo namaa jalaa isa baasnee teessoo sakkine kana har'as yeroo gabaabatti baasnee itti mul'isuu qabna. Baasnee Oromoo qulqulluu ta'uu warra sabaaf qabsaa'u garaaf osoo hin taane warra maqaaf hin taane mataaf haqaaf gabraa'u qabsaa'u ta'uu itti mul'isuu qabna. Kanaaf waa'ee shororkeessummaa sodaachuu maaf akkana godhani bakka barbaadetti mootummaa addunyaa akka tokkotti haga tokkotti haqa qabna. Haqa keenya irratti dhugaa keenya irratti maqaan barbaadee nu kenname uf duuba deebi'uu qabnu sodaachuu qabnu itti cichuu qabna. Itti cichuu qabna. Mootummaan muddamee jira. Mootummaan muddamutu waan qabatee gadhiisu isa dhabsiise. Warri biltsiginnaa deeggartu amma sa'aa kanatti warri deeggartu wanni ati beekuu qabdu mootummaan kuni boolla xiqqoolee taatu qotatee yeroo muraasaaf illee taatu bakka itti galu tolfateeti dhiiga ilmaan Oromoo saamsisaa ajjeesaa jira. Ati eessa galta? Saba kana wajjin hafna. Saba kana wajjin waliin hafna waan ta'eef osoo keessaa deebite osoo of qusatte sheer gochuun dagatina. Osoo of qusatte hedduu namatti tola. Osoo saba kana wajjin dhaabatte garaan hadha maqaan hadhaati an biltsiginnaa jettu kun bilginnaa ta'ee sii kennamu ta'a. Shororkeessummaan kun siif ta'a waan ta'eef akka meedaaliyaatti akka uffata keetiitti osoo laaltee har'uma saba kana faana dhaabattee akka Oromoo tokkootti akka nama Oromoo ta'ee nama ta'ee tokkotti sitti akka wallaalummaa kiyyaatti warri as baatanii harka dhooftan warri as baatanii Oromoodhaaf ajandaa uumtan dubbii kiyya waa'ee shororkeessummaa irratti hagana caal dubbachuun barbaadu. Garuu warri Oromoodhaaf as baatanii Oromoo sa'aatii kana waan qabatu dhabe burjaageessitu rabbi sodaadhu. Yoo rabbi sodaachuu dhabde uf sodaadhu. Nama sodaatu taanaan uf sodaadhu saba Oromootiif dildila ta'e. Wanni ati dubbattu sun Oromoo fayyaduu dhabe Oromoo miidhuu hin qabu. Wanni ati gootu sun Oromoo fayyaduu dadhabnaan miidhuu hin qabu. Eenyuyyuu hanga gaafa Oromoon shororkeessummaa kana jijjiirutti hanga gaafa Oromoon bakka dukkanaa kana ifa bahutti ajandaa tokko nuun baasina. Keessattuu warri miidiyaa qaba ampeejii haganaa qabattee as baatee dubbattu billaa alee rabbi sodaadha. Yoo dhiigni ilmaan Oromoo yoo Oromummaa dhugaa maqaa osoo hin taane haqaa qabaatte sittaa dhagahama. Kanuma kalammaffaa filannoo fi irreechaa jedha. Oromoo mootummaan kun hanga isaatti qoosu jira. Waan Oromoo jedhu kun isaan galle. Sabni Oromoo kun saba akkamiiti hin beekne. Saba yoo murteesse waa balleessuu ta'uu hubachuu dhabuu isaattu saba yoo ka'e akka waan ka'eef beeku dhabuu isaattu waa'ee irreechaa kanarratti qoosuu barbaadeeti. Waa'ee irreechaa kanarraa waa baay'ee dubbachuu barbaada. Akka kiyyatti akka naa mul'atetti. Waa'ee filannoon ka deemuu danda'u biyya dimokiraasii qabdu biyya haqni keessa jiru biyya haqummaan namni nama ta'uun itti kabajame biyya hayyummaan hayyuu ati ta'uu kan kee itti kabajamteetti filannoon geggeeffama. Biyya walqixxummaan jirutti filannoon geggeeffama malee osoo haqummaan osoo mirgi lubbuun jiraachuu hin jiraatin osoo ati nama ta'uun kee hin kabajamin filannoon jiru hin jiru. Osoo ati akka sabaatti akka biyyaatti hin kabajamin filannoon godhamuu hin jiru. Ilmaan Oromoo kana jala sarartee beekuu qabdu. Osoo namummaan kee hin kabajamin osoo biyyi kee hin kabajamin osoo hayyuun kee hin kabajamin osoo haqqi kan kee siin kennamin ati Oromoo ta'uun kan kee hin ta'ini filannoon deemu hin jiru. Kana jala sararree bakka jirutti beekuu qabna.
sheer godha ergaa kana sheer godha ilmaan Oromoo biraan naa gaha. Bakka haqni hin jirretti, bakka sabni Oromoo sabni bal'aan ittiin kabajamnetti wanti filannoo jedhu yaadamuu hin qabu. Filannoof Oromoon uf qopheessitu hin jirtu. Warra garaa fi warra maqaa qofa yoo ta'e malee, warra Oromummaan waraqaan kennameef malee, warra Oromummaan tagaraa qofa ta'e malee, warri haqa Oromoo dhiiga Oromoo lafee cabde dhiigni ilmaan Oromoo cabe jedhee beeku filannoo wayituu hin jiru. Mootummaan filatu jalaa hidhamee hayyuun isaa ijji isaa jaamee mootummaan inni filatu hin jira jedhee yaadu Oromoo qulqulluu biratti. Oromoo warri garaa warri maqaa ni jira filachuu danda'a maqama fi garama fi waan ta'eef. Kanaaf filannoon jiru wayituu hin jiru. Oromoon kutaa 11 kana bareechitee ofii himuu qabda. Qulqulleessitee fudhachuu qabda. Filannoon jiru wayituu hin jiru. Qabsaan itti dhama, hayyoon Oromoo itti dhama, Oromummaa itti diqqaata, qabeenyi Oromoo itti saamama, filannoon deemu hin jiru. Kana jala sararree beekuu qabna. Gubbaa hanga gaddaatti diqqaa hanga guddaatti filannoo wanni jedhu hin jiru. Filannoon akka hin jirre bakka jirtutti lafa jirtu labsuu qabda. Mirga Oromummaa dirqama Oromummaa bahuu qabda. Ati Oromoo erga jettee dhiigni kee Oromoo ta'ee qulqulluu beekta. Oromoodhaaf dhaamsa kana dabarsi. Filannoon Oromoon keessatti hin kabajamne hin jiru. Filannoon sabni Oromoo hayyuun Oromoo mana hidhaa itti taa'ee qabsaa'aan Oromoo ijji Oromoo ka Oromoon maal akka taate akka kiyyatti Oromoon maal akka ta'e na barsiise mana hidhaa taa'ee filannoon an filadhu hin jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo kutaa 11 keessa jirtan akkasuma baqattoonni biyya namaa keessa jirtan Oromoo biyya kee jirtuuf filannoo wayituu hin jiru uf qopheessi jettee jabeessuun dirqama kan keeti. Kutaa 11 keessa namni baqattummaan biyya namaa hin jirre hin jirtu. Maatii mana manaan jechaadha. Maatii keetitti dhugaa jirtu itti himtee takkaa bilisummaa takkaa birmadummaaf uf qopheessee jechuun qabda. Kun dirqama Oromummaatu yoo dhiigni kan kee qulqulluun Oromoo ta'ee beekte. Ati Oromoo ta'uu namni sii kennuu baate ittiin dhalatte ittiin boontu ta'e ergaa kana dammoo dirqama kee baatee mana keetitti Oromummaan filannoon keessatti kabajamu bakka Oromoon hin kabajamnetti filannoon jiru hin jiru. Qabeenyi Oromoo saamamaa abbootiin Oromoo hayyuun Oromoo dhiibamaa dubartiin Oromoo gudeedamaa filannoon deemu hin jiru jettee ofii himuu qabda. Maatii keetittis zarmanzarii keetitti dhala keetitti jecha dirqama ta'uu qaba. Kana yoo hin taane ilmaan Oromoo kutaa 11 dhiiga jisaa haadha gudeedaa intala bira gudeedaa ilma lubbuu baasaa abbaa ajjeesaa filannoon hin deemama jedhee yaadamu akka namaatti nama mataan qabne qofatu filannoo sana uf qopheessa. Nama Oromummaa ofitti amanne qofa nama garaaf jiraatu qofa. Kanaaf jecha ilmaan Oromoo jajjabaannee karaan kun karaa qabsoo keenya, karaan kun karaa hayyuu keenya itti baafannu. Hayyoota keenya nama maqaan Oromoo ta'e qofaaf nama hin ajjeefne, nama arrabsine, qabeenya namaa hin saamne, ka qabeenya namaa saame, ka nama ajjeese jiraataa, ka haqa namaa dubbate mana hidhaa taa'a filannoon deemu eessa jira? Ka haqa kan kee falmadhu jedhee hidhamaa, ka haqa kan kee falmadhu xiitii isa dha'u jiraachuun eessa biyya kamirra jiraata Oromoo? Akkamii jiraachuuf teetta? Maaf uf qopheessa? Akkam qophiin ati godhu? Kanuma ilmaan Oromoo yaa namni an Oromoo jettu Oromoo ta'uu kan kee dhiini kan kee qulqulluu ta'e kan bitanne kan akka uffataa gabaasiin bitamne Oromoo kutaa 11 keessa qabadhattee biyya namaa jirtu hin jirtu mana keeti maatii kan kee irraa gad jalqabe yoo lubbuun guyyarraa biyyeen makamaa jirtu ka achi buutu ka laakkaamu sonta ka osoo argin du'aa jiru ka osoo argin fannifamaa jiru ka ofii isaati fajjeesaa jiru meeqa guyyaa hadhaa maaltu ta'ara maaltu deemaaraa namni beeytu namni namummaa keetitti amantu ergaa kana mana keetitti hin galachuu qabdu. Kanaaf filannoon jiru wayitu hin jiru. Oromoon filannoo geggeessitu ta'uun tama dhumte tuun tama mana hidhaartu hanga qabsaa'onni keenya hangi mirgi keenya hanga nu nama ta'uu keenyatti amanatti saba bal'aa ta'uu keenya beekamutti filannoon deemamu kan jiraan. Biyya sanirra filannoon wayitu hin jiru. Akkasuma dhibee koronaatiin wal qabatee dhibee caalu akka kiyyatti
dhibee caalu biltsiginnaadha. Dhibee koronaa caalu dawaa qaba koronaan. Maaksii godhatta. Gwaantii harkaatu sii kennama. Koronaa caalee ilmaan Oromoo fixaaru. Dubartii Oromoo gudeedaa jiru. Koronaa caalee lubbuu namaa balleessaaru. Ummata biltsiginnaan mootummaa nafxanyaa kana sirna nafxanyaa kanaaf warra isa deeggaruudha. Dawaan koronaa maaksii yoo godhatte fageenya kee dhogattee dhufu. Lafaasitti ol hin ba'u dachee gasitti roobu. Koronaan filannoon orgine. Koronaan nama hidhuun orgine. Koronaan nama ajjeesuu nama saamsisuun orgine. Filannoo akkamitti orga? Akkamitti filachiisa? Akkamitti koronaan nama hidhuudhaaf eeyyame? Nama ajjeesuu eeyyame? Qabeenya saamsisuu eeyyame? Nama hidhuu akkamii orguu dadhabe? Filannoof akkamii qulqulluu ta'ee filannoon deema? Erga koronaan jiraate agammaatti addunyaan Itoophiyaa keessatti koronaan nama ajjeese dhageerre hin dhageenye. Biltsiginnaan nama ajjeefte mootummaan waraanaan nama ajjeese dhagaa jirti addunyaan. Koronaan nama ajjeese hin dhageenye maaksii qaba uummanni. Ka maaksii dhabe akka aadaatti carqii isaa amaamaa isaa marateeti dabarsaara. Koronaan Itoophiyaa keessa nama hin ajjeefne dhageenye. Qabee dhagee malee nama ajjeese hin dhageenye. Koronaa caalu nafxanyaa kana. Sirna nafxanyaa kanaa fi warra nafxanyaa kana jala deemuudha. Warra mootummaa kana jala deemutu warra mootummaa kana deeggaruu fi sirna nafxanyaa kanatu ummata ajjeesaa malee koronaan dhibeen ummata Oromoo ajjeese hin jiru. Hin ajjeefne hin dhageenye illee ammaatti illee ajjeesu. Dhibeen Oromoo ajjeese hin jirullee dhibeen Oromoo ajjeesaa jiru gabrummaadha. Sirna nafxanyaati. Warra nafxanyaa fi warra garaaf jiraatutu ummata kana ajjeesaa. Qaama mootummaati qawwee baate qawweetu ummata ajjeesaa malee dhibeen ummata ajjeesaa. Dhibeen kun erga akka jira filannoon orgu filannoon eeggatanii filachuu danda'amaa jedhamee erga filannoon dhufate hidhaaf namni hidhaa keessa jiru koronaan hin qabamu. Namni nama ajjeesu koronaan gizee nama ajjeesu hin qabu. Kana Oromoomaaf dhiisa. Kana isin Oromummaan furmaatatti godha. Koronaa caalu gabrummaadha. Koronaa caalu basaastuudha. Koronaa caalu warra garaan dura deemee saba Oromoo lafarraa duguuggaa sanyii dalagaa jirudha. Kanaaf ilmaan Oromoo yaa saba bal'aa, saba kabajamaa, saba haqaaf falmatu amma irra guddaan hundaa olii ka hundaa ol nu miidhaa jiru ka hundaa olii hin miidhamadhee shakkuun amma Oromummaa kan kee xalayaan sii kennamuun dhufee jira. Sirrinna dhagaa hagurra keessan banaa sheer godhaa. Oromummaa kalee akka beekutti ittiin dhaladhe. Namni naan kennine dhiiga kiyyaa akka lubbuu wajjin dhaladhe Oromummaa wajjin Oromoo ta'ee dhaladhe Oromoo ta'ee jiraadha Oromoo ta'ee du'a. Akkasuma isinis ergaa kana gurra keessa kaatii sheer godhaa. Oromummaan dhiigaa miti jedhanii waraqaan kennamuuf deemaa jirti. Maaliif jettee naan jettan irreecha ani kana dhibu as biratti irreechi sargii ta'ee taaziyaa ta'ee abbaa barbaadde himte abbaa barbaadde waamte ati suufa gurraacha qabdaa diimaa hodhisiifadhu gootu ati adii qabdaa daalacha hodhisiifadhu gootu jettee kawaamtu miti irreecha irratti. Irreechi irree Oromooti. Irreechi mallattoo Oromummaati. Irreechi malkaa Oromoon ka jallatellee itti qajeelfattu ka qajeelellee itti eebbifattuudha. Bakka Oromoon kutaa 11 Oromummaa ofii itti tumatee itti jabeeffatudha. Irreechi bakka haati siinqee fi abbaan gadaa sirna addunyaa ittiin bultu tumtee baaftudha. Mana marii atadha gootu ati biltsiginnaa ati kaafaa okoottu jettanii akka amma ergamtuun warri garaan bite warri garaan qofti itti mudhate irreecha nama nu waamne qofaattu dhufaa jedhanii xalaan. Irreechi Oromummaan as biratti wanni beekuu abdan ilmaan Oromoo irreechi as deemaa jiru kun seenaa qaba. Guyyaa xiiqiiti. Irreechi lubbuu qaalii hayyuu qaalii achi dhabnee jira. Dirree sanirratti waggaa lamaan dura gaafa wayyaaneen akka roobaatti fanjiitti roobde lubbuu qaalii nama biyya kana bulchuu miti addunyaa bulchuu itti dhabnee jira. Hayyuu beekatu lubbuu yoo xiqqaate 1000 itti dhabamee jira. Bakka sanitti dirree sun dirree seenaati. Har'a ati koottu Arsiinaa fi Baalee koottu Gujiinaa fi Wallagga koottu waraqama. Kuni paartiin biltsiginnaa nafxanyaa waraqaa tsaafee Oromummaa kan kee yoo dhiigatti amante namni ani dhiigni kiyya Oromoo jette
qeerroof qarree biyya bakka san dirree sanirraa qawwee sodaaf du'a sodaaf haftee oromummaan ati mattu hin jiru. Abbaan gadaa haati siinqee akkasuma qeerroof qarreen jaarsaaf jaartiin fulbaana irreecha irratti wal agarru. Yoo jedhu achi dhaabadhee osoo hin taane achii mul'attanii kana dammoo waraqaadhaan sargii ta'eetiin akka sargii ebalu koottu ati na wajjin deemuun natti tola. Ati hafuun Oromoo amma taqaraatii miti amma reefu oromummaa kan kee kana yoo fedhan sii kennanii yoo fedhan sirraa fuudhu deemaa jira. Barreeffamaan akka nama makiinaawii yaabbatuuti eessa yaabbatta asirraa agasii baalirraa gaadaa abbaa itti yaabbatte akkasii sii kennamuu deemaa jira. Waraqaadhaan sii kennamuu deemaa jira. Kana eeguu qabna ree akka dhaamsa kiyya kana qeerroo fi qarree biyya jirtuun gahuu qabdan. Namni an Oromoodha. Oromummaa ittiin dhaladhe Oromoo ta'ee jiraadha. Oromoo ta'ee du'a jettu qeerroof qarreen biyya haati siinqee abbootiin gadaa as biratti irreechi as deemaa jiru kun irreecha xiiqiiti. Guyyaa xiiqiiti, guyyaa seenaati. Kan dabre lubbuu itti dhabne yaadanna. Kan hidhaman hidhaa ittiin hiikanna. Guyyaan kun guyyaa seenaa ta'ee guyyaa addunyaan galmee seenaa irratti nu galmeessu ta'uu qaba. Guyyaa dhiigaan galmaahu ta'uu qaba. Malee guyyaa jala deemtuun warri gurraan, warri garaan deemu, warri maqaan deemu, warri mataan irra hin jirre waraqaa caafee ati koottu, ati hafi jedhee nuu kennuu miti. Kana dhagahuu hin qabnu. Oromoon kutaa 11 gurra cufattee irreecha irratti qajeeluudha. Kana jirtu waan si barbaachisu duutu acaaluu haftu bilisummaa kan haqqatu gabrummaadhaan mana hidhaa Jawaariif Baqqee fa'a bira dhaquu murteessii qeerroof qarreen biyya jirtu uf qopheessi. Oromoon kutaa 11 irreecha irratti walaa kun amantii maali wanni jedhu waa'ee amantii kaaya lafa amma irreecha qofa mataa keessa barreeffannee guyyaan sun guyyaa maaliiti jennee itti qajeeluudha. Guyyaan sun guyyaa seenaa ta'ee addunyaa irratti galmaa'uu qaba. Oromoof dammoo guyyaa bilisummaa dukkanarraa ifatti ceenu nuu ta'uu qaba. Addunyaadhaaf guyyaa seena qabeessa akka lubbuu qaalii waggaa lamaan dura wayyaaneen xiyyiitiin achitti itti garrafarraftee dhabne san ammas guyyaan sun dhufuu qaba. Ammas yeroon sun dhufuu qaba. Takkaa dhumannee qabri galuu takkaa jiraannee bilisoomuu. Yaa ilmaan Oromoo kutaa 11 keessa jirtu namni Oromummaa amantu namni bakka san dhaabachuu dandeettu yoo kana jedhu mallaqaan sun taan haalli si dhaabu haalli jireenya keetii si dhaabuu danda'e. Bakka sani argamii haati siinqee abbaan gadaa akkasuma abbootiin amantaa namni kamuu dacheessanii argamtee Oromoodhaaf dukkana keessaa bahuu takka gabrummaa deebi'uu. Guyyaan sun guyyaa dhalli keenya akka lafa dhufu itti yaadatu ta'uu qaba. Guyyaan sun guyyaa gootota kaleessaa waggaa asiin dura gabrumfataan asiin dura dabre tokkichi waraqaadhaan ati koottu ati hafi jedhee kenneen beeku. Seenaan jirre dhaloota kiyyaaf kan keessatti bahuuf deemaa jira. Seenaan jirretu jenereeshinii kanarratti chaabbahee isinii kennamaa jira. Seenaan jirretu dhaloota lafaa dhufu qeerroo fi qarree sirna ibidda kana keessatti isinii kennamu taqabbaluuf uf qopheessaa jirtan. Galmee seenaa irraa uf haquu deemaa jirta qeerroof qarreen. Namni ani Oromoo jettee bakka sanii hafte namni sodaa duula fakkeessuu agartee muddamsuu mootummaa kanaatiif waan qabatee gadhiisuu dhabuu isaatiif dachee sanirraa hafte sheenaa kan kee sheenooftellee waan ati sheenofteettu seenaa lamuun jirre. Guyyaan kun dammoo irreecha biraattu deebi'a malee irreechi akkanaan deebi'u. Irreecha biraattu deebi'a malee irreechi akkanaa deebi'uu hin danda'u. Guyyaa santu guyyaa akkasii fakkaataa dhufu malee guyyaan sun hin dhufu. Oromoo bakka jirru ka'uu qabna. Bakka jirru wal qopheessuu qabna. Guyyaan sun guyyaa mul'ata gaarii guyyaa mirga kennaa fi hayyoota kenna ka shororkeessummaa kanarraa warra haqaa falmatan jennee murteessinee harka diinaatii baasnu ta'uu qaba. Kana yoo jedhu xiqqeessinee ilaaluu hin qabnu. Kana yoo jedhu Oromoon kutaa 11 waraqaan sii barreeffamee ati koottu ati hafi ebalu hadha koottu boru koottu taaziyaadhaa miti yookiin sargii miti yookiin affeerraa agartee nama tokko waamtuu miti yookiin galma bulchiinsaatii miti. Warra bilchiginnaan abbaa barbaadde waamtee abbaa barbaadde dhiistuu miti. Dhiigaan kun dhiiga Oromooti. Maqaa Oromooti. Utubaa Oromooti. Irreechi irree kenna. Irreechi
qaama keenya uffata keenya osoo hin taane dhiiga keenya uffata ka qorraatiif ka'uu abaafatta irreechi dammoo dhiiga kan keeti yoo dhiigni kee dhaabate ati duutee baduu ta'uu san irreecharraa dhiiga kiyyaa fi irreechi garaagarummaa naan qabu yoo Oromoo qulqulluu taate yoo Oromummatti amante yoo Oromoon jechuu kana maqaa dhaaluu baatte dhiigaan dhaaltee jiraatte yoo dhiigni kee Oromoo qulqulluu ta'e bakka jirtutti lafa jirtutti dhaamsa kana waliin dabarsee walgeettiin warra Finfinnee ta'uu qaba. Bakka qabsaa'ota qaaliitti dhabne bakka lubbuu qaaliitti dhabne bakka seenaan nurratti galmaa'e bakka boombii rooba nuu ta'e sanitti wal arguu qabna ilmaan Oromoo kutaa 11 ilmaan Oromoo kutaa 11 qaqqaalii sabboontota warri na dhagahaa jirtan ergaa kana facaasaati waliin gaha guyyaan as deemaa jiru kun guyyaa Oromoof seena qabeessa dukkanaa ifa baan guyyaa biiftuun nuu baatu ta'uu qaba malee guyyaa mootummaan gabroonfataan waraqaa tsaafee xalayaa ati sargii kiyya rakkoottu suufa adii godhigottu ati diimaa ati gurraacha ati makiinaan ati fardaan ati lukaan ati geessummaa naa galchi jedhee sagantaa nu baasu miti irreechi dhiigaani irreechi Oromummaa qulqulluudhaani irreechi maqaan osoo hin taane haqaani haqa Oromoon qabdu keessaa tokko irreecha mallattoo eenyummaa Oromooti saba Oromootu irreeffata osoo kutaa fi gandaan aanaa fi naannawaan beekumsaa fi qabeenyaan waliin qoodin kanaaf taanaan ilmaan Oromoo lafa jirtanitti bakka jirtanitti qeerroof qarreen biyya keessaa uf qopheessuu qabda akkasuma abbootiin qabeenyas eenyu namni an Oromoo jette guyyaan kun guyyaa qabeenya filatu miti guyyaan kun guyyaa bifa filatu miti guyyaan kun biyyaa beekumsa ati dheeraa ati gabaabaa jedhu miti guyyaa Oromoon itti kabajattuudha guyyaa Oromummaa kan kee haqa godhattuudha kanaaf sheeru godhaa dhaamsa kiyya kana addunyaadhaan gaha keessattuu qeerroo fi qarree biyya jirtu walola diinaa hidhaa sodaattee ajjeechaa raafattee manattuu du'aa jirta manaayyuu fuudhamtee hidhamaa jirta fannifamaa jirta garafamaa jirta saba keetiif haqan kee irratti yoo duutes akka jihaadaati haqan kee irratti waan kee irratti kunni waan namni sii kennuu danda'u miti Oromoo Oromummaan maqaa osoo hin taane Oromummaa haqaa qabaachuu qaba Oromoo xalaadhaan nu kennamuu qabu akka amma Taayyee Danda'a sargii isaas ammoo du'a isaa gaafa inni du'e akkasii barreessee nama du'u gaafa du'e nama taaziyaa isaa dhufu barreessee haa kaa'atu irreecha barreessee nu kennu osoo hin taane guyyaa du'e namni ebalu kootu ebaluun dhufin jedhee adda haa baafatu malee Hacaaluu keessa dhabne sirna kana keessatti Hacaaluu dhabne irreecha dhabuun mataa gadduudha warra du'e sanii seenaan du'anii jiran nu hin jirru jechuudha Oromoon dachii irratti nafne warra du'ee fi warra mana hidhaa yuusan jechuudha wanti amma paartiin bilchiginnaa mootummaan nafxanyaa kun ilmaan Oromootiin burjaa'e koronaa wayituu hin jiru koronaan maaksii koronaan gwaantii kana biraas hin ta'u koronaan attendaasii kan kee fageenya kan kee eeggachuu kana biraas hin ta'u koronaan fageenya kee yoo eeggatte hin bararu kooluun qabu koronaan maaksii keessa asitti hin ta'u koronaan filannoof eeyyamame koronaan hidhaa fi ajjeechaaf eeyyamame irreecha nama dhoorgu koronaan saaminsaaf eeyyamame irreecha nama dhoorgu Oromummaa namarraa mulqu koronaan lubbuu nama ajjeesuun eeyyame haqa isaa biyya isaa mirga isaa ayyaana isaa kabachiifachuu isa dhoorgu hin jiru ofitti maa bareecha bilchiginnaan ofitti maa bareecha warri isa deeggartanis ka isan deeggarellee ka isa deeggartu bareechii liqimsi koronaan Oromummaa kiyya naan kennu narraallee mulqu na ajjeesa malee yoo na ajjeesu Oromoo ta'ee na ajjeesa gizee na qabullee Oromoo jedha qaba yoo na jiraachisellee Oromoo ta'ee na jiraachisa Oromoo taanee dhalanne Oromoo taanee jiraanna Oromoo taanee du'uu qabna akkam waraqaadhaan nu kennamaa lubbuu qaalii ittiin dhabamne hayyuun achitti hin dhabamne lafa sanitti ittiin fannifamne sirni dabre mootummaan dabre boombii ittiin roobne rooba akka roobaatti lubbuu qaalii hayyuu qaalii daa'ima manguddoo achitti hin dhabne Oromoo kan akkamitti dagatteet xalayaan sii kennama waraqaa bixxaashiin immoo akkamitti sii kennama sargiidhaa nakkootu
eeyyamaan waamamtaa oromummaa kan keeratti way oromoo asirratti oromummaa qulqulluu asi adda baafanna warra oromoof jiraatu warra garaaf jiraatu asi adda baafanna asirratti garuu akka kiyyatti osoo biyya san keessa jiraadhe du'ee Haacaaluu qaba hidhamee Jawaariin bira malee hin hafu oromummaa kiyya ittiin dhaladhee bitamee naan kenname haadhaaf abbaan kiyya akka uffata bittee naa bitte oromummaa bittee naan kennine ittiin uumame rabbi ittiin na uume waan ta'eef filadheen dhalanne amaara ta'uu fi saba biraa ta'uu ittiin rabbitu filee naaf kenne waan ta'eef oromummaa kiyya hanga jiru akka jirutti oromoo akka yoo du'ellee oromoo yoo jiraadhes oromoo ta'e sadiin irrattu jiraachutti du'uttillee oromoo ta'e namni kun shakkisiisu namni kun agartee oromummaa kee shakkitu gizeen osoo guyyaan sun gahin amaara'uu filadhu gara agartee saba warra oromoo cunqursuutti makame warra dhugaa oromoo awwaaluutti makame oromoo jettee maqaa oromoo guyyaa seenaa qabeessaa fi guyyaa xii kanarraa haftee oromummaa wali qabnu hin jirru uffataati mita kaate baaftee yoo si qorre kaatte yoo o'aa godhattu kuni oromummaa lubbuu qaalii hayyuu qaaliitti dhabne jalqabaa hanga dhumaatti itti gabroomaa jirra abaabaluu nu'utti akaakayyuu biras ta'e abaabilee biraa dhufe asin nu dhaqqabaara anillee atillee finna kee dhaqqabsiisuu deemaa jirtu akka finni isaa dhaqqabe ati biraa dabartee finni kan keellee gabrummaa oromummaa kakalee sun kalee warri kalee dabran lubbuu itti dhaban lubbuudhaan falmatan nu waraqaan falmataarre waraqaan nu kennamaa irreechi sargiidha moo goddanyaadhaati koo tatafi nama na dubbise waamee nama xabiyaa kiyya walii galee waamee kan hambisu oromoo never kana inumaa dhagahuun qabdu oromoon kutaa 11 bakka jirtu lafa jirtu imalli kee finfinneedha imalli kee hora finfinneeti achi wal arguudha gubbaa gasi roobe jalaasi dhoo'ee duutu bilisummaadhaan Haacaaluu bira dhatte qabsaawota waaqoo guutuufa nadhiifa itti makamte haftu Jawaariin fa'a makamte kanuma lamaan baqqee fa'atti makamte Hamzaa fa'a bira dhaquu filatteeti malee gabroomtee oromummaa waraqaan sii kennamee jiraattuun filatiin oromummaan waraqaadhaan ati hadha kootu iftaan hafiin sii kennamu makiinaa miti kataraa eeggattu biyyoota tasaafaraan jirtu fiizaan kasii dhufu kun oromummaan eenyu sii kennu eenyu sirraa fudhachuu hin danda'u kanaaf waa'ee irreechaa ilmaan oromoo diqqeessitanii ilaaluun qabdan kan biyya keessa jirtan irreechi kun miti oromoo miti addunyaa irraa abbaan barbaade dandeettii itti qabu dhaquu humni isa geesse dhaqee dhaabachuu danda'a kuni mootummaan dhoorgus arguulee hin danda'u dhaqaalee jechuu hin danda'u oromoodha odaa oromooti mallattoo oromummaati waan bilisiginnaan hadha paarlaamaan sa'a 9 qaba 10 qaba jedhee baasuu danda'u miti waan paarlaamaan hadha shaayii gootu kun fajrii gootu kun zurii gootu jedhee baasu miti irreechi kutaa 11 oromoo kutaa 11tu bakka jiru lafa jirutti itti hirmaatee osoo lagaan amantiin ati beeka ati wallaala ati gabaaba ati dheeraa ati maa dhufte ati maa hafte hin jenne ati maa dhufte ati maa hafte hin jenne oromoon kutaa 11 haadha siinqeetiin abbootii gadaatiin durfamee irreecha isaa geggeeffatee bakka itti dabee qajeelfatu bakka bacaqii ganna keessaa booqaa birraatti bahee rabbii isii akka afaan ofii beekuun akka dandeettii isaatiin rabbii ofiitiif galata galfatudha malee bakka oromoon waraqaan itti sii kennamu miti bakka oromummaan ati kootu ati hadha hafi jedhamee waamamu miti bakka ati saahiba kiyyaa miti hin dhufin jedhamu miti bakka dhiigaa wajjin dhalatteedha malee bakka akka gabaatti gabaa baatee caammaa quxurii kana natta surreen hagana natta qamisiin hagana natta shaamiziin quxurii kana natta ittee bitattuu miti oromummaan yoo akkasii yaaddee jiraatte ati oromoo miti duruma ati warra garaaf jiraatu warra maqaaf jiraatu ta'uu kan kee bareechii ofii himi mootummaan kun dammoo dhaamsi mootummaa kanaaf an qabu akkasuma warroota isa deeggaraniifis warroota isa deeggartan irra deebi'e oromummaan kaaree lafaa ta'ee ebalu naa biti eessumni kiyya abbaan kiyya warri kiyya ani goddanyaa kiyya naa bitettu miti ittiin dhalate itti amani yoo dhiigaan keessa jiraate oromummaan kan zarmanzariin beekumsaa warroomaan dhaqanii miti oromoo ta'uu keetti akka amantuudha oromummaan kaardii bixxaashii
Taayyee fi Hangaasaan kasii kennanii miti. Ka Abiyyi sirraa fudhatu miti. Ka akkasuma diqaalaa ta'uu ofitti amanuu dhabu sii kennuu miti. Sirraallee fudhatu miti. Lubbuu qaaliitti dhabne ammas itti dhabuu deemna malee achi dhabama taanee galla malee irraa nafu. Kana bareechaa ofitti himaa. Mootummaan biyya kanaa kamiyyuu ta'e ka Oromoof yaadu takka hin jiru ammaa achillee dhufu. Gaafa Oromoon harka isaatiin ija isaatiin ka isaaf ta'u filate qofa. Guyyaa kana arguuf irreechi as deemaa jiru kun guyyaan kun guyyaa xiiqii ta'uu namni marti yoo beekedha. Guyyaan kun guyyaa namni marti itti gammadu yoo beekedha. Guyyaan kun guyyaa ilmi namaa Oromummaa kan kee namni sii kennu taane ati itti gammaddee ati Oromoo ta'uu kan kee beektu ta'uudha. Guyyaan as deemaa jiru kun. Sheer godhaa ilmaan Oromoo ergaa kana. Guyyaan irreechi as dhufaa jiru kun guyyaa Hacaaluu itti yaadannu, guyyaa Nadhii itti yaadannu, guyyaa kan Dabre itti soqannuu fi guyyaa kan hidhamee qabsaa'ota keenya itti baafannu. Irra wali kana yoo jedhu lolaan osoo hin taane tolaan akkuma hidhanitti akka hiikan. Guyyaa haati siinqeetii fi abbaan gadaa Oromoon hangafee dura deemee qabsaa'ota keenyaaf biyya keenyaaf fala buusuudha. Rabbii gaditti akka namaati jecha. Gahee ilma namaa Oromoon kutaa 11 Jimmaa, Arsii, Baalee, Gujii, Wallagga jedhee Boorana jedhee osoo waliin qoodin guyyaa Oromoon tumata isaa itti tumatu ta'uu qaba. Guyyaa kan Dabre Hacaaluu gumaa itti baafachuu. Jawaari baqqee hidhaa ittiin baafamu ta'uu qaba. Guyyaa baqattoonni biyya namaa keessa jiran akka namaatti jiraatanii itti kabajamanidha. Guyyaan as deemaa jiru. Guyyaan mirga namummaa dhabne mirga akka namaatti jiraachuu argannudha. Guyyaa mirga biyyummaa dhabne mirga biyya keenyaa akka addunyaatti kabajamu ta'uu qaba guyyaan kun. Oromoo uffataa miti. Oromoo dhaamsaan siin kennamne. Oromoon dhiigummaadhaan dhalatte ittiin jiraachuu qabda, ittiin du'uu qabda. Yaa ilmaan Oromoo kana dhagahaa jiru. Bakka jirtutti ergaa kana dirqama gootee Oromoo kutaa 11 biyya keessa jiran qeerroo fi qarree abbootii qabeenyaa imalli keessan fuulli keessan hora arsadee ta'uu qaba. Hora sanitti wal agarree tumata dukkanarraa ifa argu guyyaa jijjiirraa gabrummaa gara bilisummaatti jijjiiruu ta'uu qaba. Guyyaa gumaa lafoota lafeewwan qaqqaaliiwwan achitti barakaan wayyaanee nurraa itti roobsite yaadannu ta'ee argamuu qaba. Mataa garaa onnee nama maraa keessa kun jiraachuu qaba. Yoo kun hin taane Oromummaan maqaadhaan waraqaan nu kennamtu taanaan dachee kanarra waan jiraannuuf warri du'an waan jiraataniif beekanii du'anii jiran, warri hidhamanis waan jiraataniif beekamanii. Anaa fi si'i warra dachee irraa fi qofa. Warri waan jiraanneef wallaalle. Warri Oromummaa keenyatti qaanfanne. Warri akka Taayyeen waraqaa nuu kennee ati Oromoo gizee barbaade sirraa fuudhee ati nafxanyaadha jedhee nuu kennuu danda'u jechuudha. Kanaaf irreechi as deemu guyyaa Oromoon duumessarraa gara aduutti baatu, qorrarraa gara ho'aatti baatu, beelarraa gara quufaatti baatu, gabrummaa irraa gara bilisummaatti baatu ta'uu qaba. Anaafis niillee Oromoo kutaa 11 yaa ilmaan Oromoo dachee kanarra jirtan guyyaa as deemu kanaaf gahee kan kee bahi. Bakka jirtuu lafa jirtu irratti gahee kan kee bahi. Oromummaa keetitti amana. Dhaamsa kana bakka jirtu dabarsitee aanaa aalii qabdaa. Akkasuma biyya namaa kana keessa kutaa Oromoo tokko keessa baqattee kan baane hin jirtu waan ta'eef hundinuu kutaa hunda keessaayyuu baqattee biyya namaa kana keessa jirti. Maaliif? Sababa gabrummaan biyya keenyatti nu dhuunfate. Har'a wanni ati godhuu qabdu haadhaaf abbaa kee obboleessa kee obboleetti tanteeti imala jabeessitee fi ka waan ittiin socho'u hin qabne waan qabdu duraa guduunfitee fi fuulli kan kee gara hadhuurri keenya itti awwaalame ta'uu qaba jettee qajeelchuu qabda. Waan qabduun dhaabattee bira dhaabattee shayyoo qabaatte 2 shilingii isaa kennitee imalli kan kee kutaa Oromoon itti argamu bakka haati siinqee fi abbaan gadaa itti argamu bakka qabsaa'ota itti dhabne san dhaquu qabattee qajeelchitu ta'uu qaba. Guyyaan as dhufaaru kun dammoo ana isin ilaallata. Humna qabdu waan qabdurra mallaqa kan kee irra sagalee kee irra dandeettii qabdu yoo hadha biran dhaabanne Jawaariin ati faarsitullee Hacaaluun ati boottullee Oromummaan kan keetu ka jaraa dhiis. Oromummaa kan keetitti hin amanne jechaadha.
gahee kan kee bakka hin baanetti bakka waan sirraa eegamu fakkeenyaaf transportii waan makiinaa kafalatee deemu kan dandeenye lubbuu fi achi dhaquu hawwii qabu achi dhaquu du'ee jiraadhu jedhee kan murteessee waan dhaquu hin qabneen ati waan dildila ta'iif karaa ta'iif sirra deemee haa dhaqu ati dhaquu waan hin dandeenyeef sirraallee dhaqee ofirraallee haa dhaqu akka nama ajii dhaquutti jecha. Kanaaf ilmaan Oromoo kutaa addunyaa kana keessa jirtan Oromoo biyya jirtuuf har'a bor osoo hin jenne osoo guyyaan kun achi hin deemne bira dhaabannee siinqee isaanii goonee fi imalli keessan wal arsadee bakka gootowwan qaqqaalii itti dhabne san bakka lubbuu kumaatama sirni wayyaanee boombii rooba nu godhe sanitti qajeeluu qaban yoo gabrummaa daangaa godhan mirga biyyaa baqachuu mirga gudeedamuu lubbuun ajjeefamuu hidhamuu kana daangaa goonenne guyyaan kun murteessaadha guyyaan kun guyyaa xiqqiti guyyaan kun guyyaa namni martuu akkana eeggatu ta'uu qabaadha guyyaan kun guyyaa namni martuu kokkee ofii akkana qabatee itti qajeeludha yoo du'e Hacaaluutti yoo bilisoome akka sabaatti yoo hidhame jagni haati abbaan eebbiste Jawaar Shamsaddiin baay'ee laakka'uu danda'a Baqqalaa Garbaa achi jiran daran makamanii ta'an bas manni hidhaa karaa mana murtaa deeme ammallee dabalamee hanga gandaatti manatti haa hidhan yoo barbaachisaa ta'e hanga fixuu dadhabanitti ima hidhan waan ta'eef wanti lamuu jira takkaa hidhamuu takkaa duutu Hacaaluma bira dhaqxa qajeele dubbiin gabrummaan ati agarteen jiru bilisoomteerta erga duute hidhamtu dhaytte seenaa ala teettee Jawaarin maal godhan jettu waa isa kun achuma keessa agarta waan ta'eef. Kanaaf qeerroon biyya namaa keessa jirtan immoo dirqama keessan baatanii qeerroo biraa biyyaa bira waan qabdurraa bira dhaabachuu qabda. Doolchee teetirraa imalli kee Finfinnee waralsa deetteeti qajeelchuu qabda. Kayyechuu ni qabda. Dildila ga'iif. يا رسول الله صحيح ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت العذب من صوتك ولا يوما حملت السيف في ركبك ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار ولا حاربت في أحد ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار وما هاجرت في يوم دلدلة أوفيك أبدا دلدلة تاتي أتش إسوك أبدا كناب أرومو كتا كتا توكو هدي سنو برد أبدا أحبك يا رسول الله صحيح ما رأيت النور من وجهك ولا يوما سمعت العذب من صوتك ولا يوما حملت السيف في ركبك ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار ولا حاربت في أحد ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك لهيب الحب في قلبي كما الإعصار فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل نعم جئت هنا متأخرا جدا ولكن ليس لي حيلة ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله وعندي دائما شيء من الحيرة. Kanaaf jecha ilmaan Oromoo qaqqaalii kan biyya namaa keessa jirtan imalli keessan qeerroo qarree biyya jirtu bira dhaabachuu qabeenyi keessan qarree fi qeerroo jabeessuu garamiif imalli gara hoora arsadeetti achi wal agarra bilisummaa gabrummaa daangaatti godhu ajjeechaa daangaatti godhu saamamuu daangaatti godhu shororkeessummaa daangaatti godhuudhaaf achitti wal geenu kana yoo jedhu bakka jirtuu lafa jirtuu bira dhaabachuu qabda aanaa aalii kan kee obboleessa obboleettii kan kee haadhaa fi abbaa kan kee ka danda'an qaamni isaanii jechuun achi dhaabuu danda'e lummaarraa kan hafe jechaadha dhibeerraa kan hafe achi dhaabuu danda'u guyyaan kun guyyaa Oromoon itti daangaa isii sararatudha guyyaan kun guyyaa Oromoon akka engada Tigraay filannoo fi addunyaatti agarsiifte seenaa fi seera ofii addunyaaf gumaachitu ta'uu qaba guyyaan as deemaa jiru kun. Kanaafuu ilmaan Oromoo qaqqaalii sabboontota lafa jirtanitti ergaa kana waliin gahaa jabaannee imala kana bakka naa geenu. Kanarraa kan hafe bakka jirtanitti lafa jirtanitti dhaamsa Oromoof an qabu keessattuu ijoollee sooshaal miidiyaa kanarratti as baatanii waa dubbachuu dandeettan. Oromummaadhaan isin qabe dura rabbii isin qabe Oromummaa isin qabe dhiiga ilmaan Oromoo jigaaruu argaa jirtan waan ta'eef waa tokko as baatanii Oromoo irratti
walirra duuluu ajandaa Oromoo godhu irraa uf qusadha. Yoo dandeette karaa dandeetteen karaan Oromoo ittiin milkooftu karaan Oromoo way geessu yoo qabaatte asiin kottu yookaanii abbaan barbaade yoo ajjeese yeroo isaa eeggate erga kanaa baane wali duuluu miti dhaqaa wal qalaalle. Garuu ammaaf dammoo namni rabbi sodaattu namni rabbii gadi uf sodaattu as baatee waa tokko Arsii Jimma Wallagga Baale wanta kutaadhaaf waa wal qooduu irraa walaa qusannu isiniin jedha. Irraa as baatee waa takka irraa dubbatu namoonni tokko amma yeroo baay'ee ka argaa jiru waa'ee amma Abdusee irra deemu tokko Abdusee ka dhibamsiise rabbi irraa kaasuus danda'a. Namni asirra wanni bakka takkatti beekuuf danda'a. Namni dhibeen uf jaalatu addunyaa kana hin jiru. Hin dhageenna si enduratti lammaachi illee dhaga'u. Nama osoo fayyaa qabuun dhibama jedhu dhaga'ee hin beeku. Dhibeen waa hundaa ol waan nama miidhuuf jedheef. Kanaaf namoonni Abdusee irra duultanillee namoonni isaan duultanillee irraatu. Amma sa'aatii fuula keenya gara tokko goonu malee sa'aatii ati Jimma ati Arsii ati Abdusee dubbatta an Abdusee irra dubbadhaadha miti. Sa'aatiin kun sa'aatii karaa tokko qofaan waan tokko qofaan Oromoo maaltu tigaa Oromoo maal taati maal ta'uuf teetti qofa beenu. Kana ta'uu qaba. Ilmaan Oromoo kutaa 11 keessa jirtan. Hadaraa yaa ilmaan Oromoo. Hadaraa isinitti dhaamadhe akka Oromummaatti dhiiga ilmaan Oromoo yoo garaa isin nyaate ka jigaaru ka agartee haadhaaf abbaa kan kee garuu wanni beeytan namni dhaamu kun namni du'u kun yoo ati obboleessa kiyya jechuu baatte an garuu anaaf obboleessa kiyya ka dhiitamaa jirullee karibu akka waan qaama kiyya dhiitaan obboleettiin gudeedamaa jirtu akka obboleettii tiyyaatti akka haadha tiyyaatti ilaalee jette akkasii yoo laalte as baatee Oromoodhaaf ajandaan uumin as baatee Oromootti gufuun ta'in yoo dandeette wanni ati gootu yoo Oromoo fayyaduu dadhabe Oromoo miidhuun qabu. Bakka eenyuyyuu miidiyaa guddaa qabaa beekamtii ati sa'aatii argattu Oromoo irraa hin jiru. Oromoon amma ka barbaaddu karaa kamiinuu karaa bilisummaa geessu. Osoo tolee azaaba keessan bilisummaa kabaaniiti Oromoo azaaba dhumattee bilisummaa arguu barbaaddi sa'a wanti kana caalee hin jiru. Oromoon osoo azaaba keessan ka bilisummaa mudhatuuti azaaba seenee ka bilisummaa arguu barbaada. Namni marti gubataa bula garuu ganama ibidda aaru arguu dhabdan yookaan cincaa arguu dhabdan malee Oromoon sa'a kana rafee irriba nagaa rafee ka'aa jiru hin jiru. Namni Oromoo qulqulluu ta'e namni Oromummaa ofitti amana warra garaan bite dhiisa warra garaan agartee mo'ate dhiisa warra maqaaf magaraaf jiraatu dhiisa warra haqaaf warri agartee namummaa isaa Oromootti amanu rafeetti irriba nagaa rafee ka'aa jiru. Nyaatee nyaanni itti tolaan jiru. Dhugee dhugaatii gaarii fayyadamaa jiru. Saba isaatiif biyya isaatiif haqa isaatiif waa yaadda'uuf halkanii guyyaa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo haa jajjabaannu qeerroo biyyaa dildila haa taanuuf nurra haa deemanii karaa itti deemamu kana bira haagan kanarraa kanaaf qeerroof qarree jabeessine waan qabnuun afaan qofaan osoo hin taane bakii isaa achen bira dhaabachuu qabna. Waan kana obboleessa qabda ka obboleessa qabne goddanyaa qabda goddanyaa kan qabne ilma namni nama goddanyaa akkasuma zariidhaan hin dhabame hin jiru. Naannoo keetti obboleessa ilmaan abbiraa maal nama hin deema amanta aboo hin hafin guyyaan kun guyyaa anaafsii illee dukkanarraa ifatti nu baasu yookaan dukkana gannu hambisu jettee qajeelchuu qabda. Kanuma galatooma isin jaaladha. Ergaa kiyya kana immoo nama dhaqqabuu qabu naa dhaqqabsiisa. Oromummaa walii qabnu ilaala kutaa fi amantiin lagaan beekumsaan wal qooduu irraa walaa qusannu hanga dandeenye waan Oromoof ta'u haa hojjannu. Hanga jiraannu Oromoof haa jiraannu. Akkasuma Oromoo taanee dhalannee Oromoo taanee haa jiraannu Oromoo taanee haa duunu. Sabni addunyaa kanarraa gabrummaa bilisoomee yoo jiraate saba Oromoo qofa. Addunyaa kanarra yoo turtanii ilaaltan sabni gabrummaa bilisoome saba Oromoo qofa. Sabni qabeenyas biyyas lubbuuf saabame saba Oromoo qofa. Kun isin dhagahamuu qaba. Sabni haqa isaa hayyuu isaa biyya isaa mirga isaa jiraachuu isaa dhabe saba Oromoo qofa addunyaa irratti. Tokko biyya isaa dhabee mirga isaa argate. Tokko haqa isaa dhabee maqaa isaa argate. Oromoon haqa isaallee biyya isaallee maqaa isaallee hin dhabe. Saba isaallee hin dhabe. Amma dhabee maal dhabuu deemaara? Oromummaan waraqaadhaan barreeffamtee kennamuutu deebi'aa jirti. Dhufaa jirti. Yoomitti sirna kiyyaaf kan kee keessatti dhaloota anaafsii keessatti. Kanaafi jabaachuu qabna rafuun qabnu qabsoo keenyaaf
xumurri gabrummaa dhiibamuu reebamuu saamamuu irreecha as dhufaaru kan waan filannoo jedhu gurra cufanneeti irreechatti filannoon jiru qabsaa'oon hayyuun beekaan wallaalaan dhiigni dubartii itti godinamtee itti hidhamtee filannoon deemuu hin jiru jala sararreet beekuun dirqama keenya dirqama nama maraati oromummaan nu godha oromummaan dursa waan ta'eef kanaafuu akkasuma namoonni tokko ergaa kana dammoo wanni godhuu qabdan xumura ergaa kiyya warri yookaan abbaa kan keerra warra keerra eessummaan akkasuma zarmanzarii kan keessa qaama mootummaa kana keessa dhaabatu karaa keessaatiin dubbisi adeero kaleessa dhaabatte dhugaadha yookaan ni mo'attan jedhan amma isin mo'anne ummata wajjin dhaabadhu hayxi isin mo'atte ummata faana dhaabadhu ka qawwee qabuun qawwee kan keessa saba Oromootti ilmaan Oromoo irratti hin garagalchin jedhi kana dabarfadhu du'i kana jedhii du'i qawwee baattee ilmaan Oromootti hin garagalchin mootummaan kun rabbii samaawataatiin alatti dachii kana ummatti mootummaan hin garagalleen jiru dachii